madam qimamoota yookaan qimamoota madamii gaafa jedhamnu sin akka salphaatti ilaaltu miti dhugumatti ijoollee baay'ee qimamii taatan ijoollee qaxalootatu jirtanii arras qimamii madamii tokkochiniitiin isinii dhufniitii jirra wanti obboleettiin kun qabattee dhufte anaaf isiniifis barumsa guddaa kan ta'u akka irraa barattan abdiin qaba akkasuma immoo wanti na gammachiisoo jiraate namni waan qabutti akkasuma ija jabummaa akkasii konfiidensii fi amanamummaa guutuu gaafa qabaatu baay'ee namatti tola kana caala wanti nama gammachiisu hin jiru. Obboleettiin kun gaafa biyya keessa jiru rifeensa koo irratti filachuu hojjetachuu hin beeku mana rifeensaa deemeen hojjetadhoo kan saqurbeetii deemeen sirreeffadhan ture har'a gaafa na sufu garuu inni sun naaf irratti hojjetachuu waa gochuu waan hin dandeenyeef rifeensi koo baay'ee jajjabaataa gardaa addaa akkasumallee baay'ee na waan qabu kanaaf biraan ana ogummaa waan hin qabneef dhiisee gatee abdii kutee ture garuu ergan viidiyoo kee hordofuu jalqabee waa baay'ee barachaa sirreeffachaatiin dhufee harki koollee ofirratti naaf hojjechuu jalqabee wantoota itti fayyadamuu fi yookaan wanta itti fayyadamtu yookaan akkamittiin akka miicattu akkamittiin akka filachaa jirtullee viidiyoo waraabdee haga ishee mijate fedhaaf jaalala isheetiin naa ergitee jirti isinis kanarraa hin barattaniire warri gaafa biyya keessatti rifeensa keessa namni isin hojjetu as keenyaa simbiraaf akkasuma immoo biyya keessa gaafan jiru rifeensa baay'ee bareedaan qaba ture as keenyaan garuu mi'aanaa ta'uu bishaanaa ta'uu narraa dhumee jira jettanii akkasumallee rakkoo biraa gaaffii garaagaraa qabdan viidiyoo kanarraati akkasiin barattan akkasiin sirreeffattan ani shakkii tokkollee hin qabu nagaa koo isin irraanfannee nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa keessanii ani fayyaa kooti kunoo dhufeetiin jira isinis baga nagaan dhuftanii haraataatiin dhuftan sabiskiraayib gochuun viidiyoo laayik sheer gochuutiin akka xumuraan wajjin tura bakka kanaa kaatee gaafa isheen wanta itti fayyadamuuf qopheeffattee jirtu viidiyoo ajaa'ibaati baay'ee wayi wanti isheen itti fayyadamuuf qopheeffachaa jirtu kun oliif ooyilii qofaadha yookaan zayitiinii qofaadha yeroo hundumaa wanta itti fayyadamu dirqama qabaachuu qabdu miti kan isin bira jiru kan isin mijate kan safara keessan jirutti fayyadamuu dandeessu garuu murtii isaan akkaataa itti fayyadama keessaniiti isin jedheen ture isheenis haaluma kana zayitiinii bichaan qabasatti fayyadamuuf qopheeffachaa jira jettee kun ho'istee jirti zayitii saayinaatti naqattee jala isaa bishaan ho'aa gootee istiimee gootee yookaan ho'istee jirti zayituu daayirektii fuutanii qorraasaa kan itti fayyadamtan yoo ta'e rifeensa namaa keessa deema kan nama nyaatu nama hoosisaa jechuudha kanaaf haala kanaan ho'istanii itti fayyadamuu qabdu hagaasiitti tikikkilirra jirti jechuudha isheen isinillee akkasuma bakka isheen kaatee yoom ka'u kun haala kanaan qopheeffattee jirti amma itti fayyadamuuf kaatee jirti jechuudha garuu obboleettiin kun hin beeku jette hin beeku reefanii sirreeffachaa jira itti waan ta'eef komiin qabdu garuu isinis ta'e isheenis viidiyoo hedduu isaa sheer godheef isheenis barachaa jirti waan ta'eef komiin qabdu hin beeku itti jirti haala kanaatiin miti kan isin rifeensa keessanitti zayitii dibachuu qabdan jechuudha akkamiin godhan akkamittiin akkanitti fayyadamu gadi buutaniitu ilaaluu qabdu seera qabeessa isheen immoo harkumti koyyoo ofirratti naanii kotti kunoo akkuma argaartan rifeensi ishee rifeensa baay'ee bareedaa ture jajjabaataa yoo haa ta'u malee dheerinallee hin qaba baay'inallee hin qaba garuu jajjabaataadha kennaa warra jettanii rifeensa lallaafaas rifeensa jajjabaataas akkasuma gabaabaa dheeraa kan namaa kennu waaqa garuu isuma kennaa ta'e kanayyuu haalanii yoo sirreessine fi keenya kunuunfannee qabannee ittiin fayyadamnu ta'e baay'ee nu rakkisa dubartiin immoo isaa mataan maqaan gadi baateedha oromoon gaafa mammaaku kanaafuu dirqama seeraan ofirratti waa hojjetachuu baruun harka ofii waa barsiifachuu waa yaaluu waa mokkoruun baay'ee nama fayyada maaliif gargaarsi nama wanti namni namaaf kenne wanti namni namaaf godhu wanti nama fayyadu faayidaan nama faana laga waan hin ceeneef mudannoo akkasii qabdee jechuudha obboleettiin kun biyyatti mana sagurbeetii bichaatu nafuura ture sitti rakkoo keessan galee jira jettee jirti yoo guutummaa guutuutti wanta isheen gootuuf ishee waan addaatti keessaan hin ergine waanumaan asirratti hojjechaa jiru waanuma viidiyoo irratti argaa jirtan waanuma nufi itti fayyadamu sheer godhee fi irraa barachaa jirti jechuudha sirreeffachaa jirti fuulduratti immoo kana caalaatti akka isheen sirreeffattu abdiin qaba yoo akkuma argaa jirtanii duuba jalarraatii ka'uu qabdi turte xiqqeessitee inumaayyuu rifeensichi jajjabaataa gardaa addaa waan ta'eef jalarraa ka'uu qabdi turte isheen immoo hamma beektu hamma isheef galee har'uma barii har'uma du'ii har'uma faradii jechuunis immoo ani ulfaata waan ta'eef wanti hin baratamne hin jiru hin baratama barsiifadha harka keessan ofitti waa tokko hojjetachuu waa tokko yaaluuf baruuf inni baree garaadha isaa keessatti baree gadi hin baane erguma lafa ga'ee barate waan ta'e waanuma kamiyyoo ta'e isinillee akkasuma yaala yoo rifeensi baay'ee jajjabaataadha akkuma argaa jirtanii isheen garuu haala kanaan zayitii isheetti dibattee xumurtee amma miiccachaa jirti. Isheen dibeetii keessa jirti jechuudha. Zayitii isheen itti dibatteellee wanti isin hubachuu qabdanii keessan seenne jechuudha. Haala kanaatiin rifeensi faayidaan argatu yaaduma malee. Kanaafuu seera qabeessaan ciniinnattanii
yeroo gaafa kan keessanii ta'ummoo ofiif kan hin taane eenyuuf taatu wayyaan gaafa xinqataaf hin taane hajjatu jedhama jecha mala kuni guys. So haala kanaatiin nama miiccachaa jirti. Bakka kanatti maal gochuu qabdi? Filuu qabdi turte. Filaatiin filuu qabdi. Inumaa rifeensa akkasii jajjabaataan kun bishaan keessatti suuta jedhamee haala kanaan filamnii taanaan baay'ee nama rakkisa. Viidiyoo kana gadhumaatti kan daawwattan yoo ta'e ani bakka itti nama rartillee bakka itti na kofalchiistillee qabdi. Yaa isheen kan hundumaa nama beekti jechuudha. Viidiyoo hedduu isaa sheer godheefiin jira. As kanatti xumurteerti. Garuu akkas ta'uun qabu ture. Erga shaaworiitii baatee haala kanaan goggosuu afuun dogoggora guddaadha. Maaliif deebi'ee goggogee jira? Zayitiin illee faayidaa hin qabaannee miiccaan sun illee faayidaa hin qabaannee seera malee jechuudha kuni. Inumaa rifeensa akka kanaatti goggoge kana dirqama harka keessan cafaqa harka keessan keessa baasuu hin qabdanii. Amma filachaa jirti, filuu qopheeffattee jirti. Kokonaat ooyiliidha jette kun. Kokonaat ooyilii yookaan qibaatii kokonaatiiti jette. Akka kanaan miti qibaatii kana isheen dibachuu qabdu. Haala kanaan osoo hin taane akkaataan isheen itti qibaatii dibachuu qabdu walirraa hirtii jalarraa kaatee xiqqoorraa kaatee turte isheen fillafiitirra jalqabdee jirti. Kan isheen ittiin rifeensa ishee filattullee rifeensa ishee wajjin wal argataa yookaan guddaadha. Warra akkas guutan dogoggora akkasii uumtanii booda deebitanii yaadan taanii keessa galuu ofii keessan illee of jibbuu of nufuu sobadhaa hin jijjiiramuu hin hojjetu faayidaan qabu warra jettan argitanii jalarraa bakka kanaa akka koo kanaa asii ka'uu qabdi jechuudha. Asii ka'uu qabdi bakka kanaa haala kanaan jalarraa suuta jettee ka'uu qabdi. Dibatallee haala kanaatiin itti dibachuudha kan isheen qabdu. Garuu beekuttee komii baafattee jirti. Dogoggora ofii sirreeffachuun hubachuun barachuun waanuma jiru. Ittiin faradamu yookaan ittiin murteef isheen eessaa jalqabde ani eessaan jalqabe gaa'is ilaalaa bakka kanatti garaagarummaa jiru jechuudha. Kanaaf ammas taanaan rakkoon jiru isinuma bira 100% rakkoon kan jiru isin bira jechuudha. Zayitii isheen fayyadamtallee rifeensa keessan seenne sanuu rifeensi ishee akkasitti kaffedhe yeroo miiccallee akkasii yeroo filtallee akkasitti itti fayyadamtanii as deebitanii booda komii dogoggora keessa galoonii dogoggora keessa namanuu dhabuun rakkoon kan keessanii eksiidha baqqaasu kanattillee argitanii haala kanaanii rifeensi isheellee irraa kukkutuu barbaade maaliif xiyyoonsa akkamitti akka irraatii ciccitee bu'aa jiru argaa jirtu miti sakkanallee akkamitti akka rifeensa ishee irraatii kukkutattu viidiyoo sheer godheen jira isinillee walii keessaniif sheer godhaa irraa barattu walumaa galasaatti irraa barattu. Argitanii erga shinti beetii keessaa baatee gossuu baattee bishaan saraa dhumuu baatee daftee dibatatti diftee xiqqeessitee masaajii gochaa filuu toofiltee titee akkas kisaara kana keessan galtu tolte dhamaatiin shammi kun dhumarratti maal akka ta'u isa dhumaatu ana baay'ee na kofalchiise. Amma kana lafaa oolte sa'aatii dheeraatti fudhateera baay'isee wayi amma dhuma son jedhu. Asumarraanii kabajamoo daawwattoota keefi qopshaalee warra eessa jirtaa akkasumallee lakkoofsa bilbilaa kennuuf hin kennitu jettanii gaaffii akkasii na gaafattani lakkoofsa bilbilaa waan isin kennu waan itti fayyadamtan qabatamaatiin akkasitti na ergitu yookaan dhimma rifeensaatiin wal qabatee gaaffii keessan na gaafattanidha yoo ta'e gaaffii isin keessan na gaafattanii ani waan addaa isinitti himu tokko illee hin jiru waan mana sirriitti fayyadamaa jiru garuu rifeensa akkamii akka qabdan akkamitti akka fayyadamaa jirtan dibata akkamitti caccaartan akkamitti akka filachaa jirtan akkamitti akka hojjetachaa jirtan akkasitti fedhii qabaattanii yoo natti himuu yookaan na erguu dandeessu yoo ta'e lakkoofsa isinii maxxansuu hin danda'a. Kan kanarraa hafe immoo asumarratti wanta itti fayyadamaa asumarratti hojjechaa jira waan ta'eef nama tokko of keessaan illee deebisuu hin danda'u. Ispeeshaalii ijoollee karaa TikTokii shortii viidiyoo ana achirratti hojjedhu ijoollee baay'eetu achirratti na barreessa jechuudha. Garuu warreen akkasii viidiyoo guyyaan lamaan dura gadhiisee fi kan obboleettii kana wanti isaan na barreessan anallee deebisuuf akkanatti salphatuutti bakka ifa godhanii akka kana waan qaban irratti jajabummaa akkasii qabaatanii na erguuf waan yaalaniif jechuudha. So guys warri kaan akkasumaan keessaan maalitti fayyadamtaa maal jettanii warri na barreessaa jirtanii yaa wanta itti fayyadamu akkuma sirriitti argaa jirtanidha. Isin wanta itti fayyadamtan natti himtu natti agarsiisuu dandeessu yoo ta'e walii galaa isiniin jechuu barbaadanii karaa gabaabaa
Like, share, subscribe gochaa jirtu dheetiin abdii qaba. Argitaniire amma kana isamma bakka kanaa filuu jalqabde amma ganaa asiin ol baati gara mata irra keessaatti jechuudha. Baay'ee nama dadhabsiisa baay'ee way abbaa siistema isaa beeku malee rifeensa akkasii kan kun nama siin akkasitti lallaafa fakkaatu argitan kun kan ishee caalaa goggoga hin argine isin icciitii isaa icciitii kaameraa duuba jiru hin argine isin garuu nyaatas ta'e dhugaatis ta'e wanti rifeensa keessaniif ta'u adda baastanii beeku argitanii bakka kanarraa kukkutuu barbaada rifeensi ishee irraa kukkutuu barbaada. Maaliif argitanii qurxamee jalaan irraa yaa'aa jira waan ta'eef isheenis gogsitee baay'ee miidhaa jirti. Wanti isheen sirreessite hin jiru hamma beekumsa ishee yaalteetti barachuuf immoo baay'ee fedhii guddaa qabdi. Dogoggora ishee sirreeffachuuf fedhii guddaa qabdi. Ittiin faradamu jechuudha. Isiniifis akkasuma barumsa ta'a. Ammoo isheen gochaa jirtu kuni bakka faayidaa hin qabu. Kaan jalaa gogaa jira. Isaafii kanallee soolafii kanallee isheedhaa walitti guduunfitee kaa'uu qabdi. Amma isheen kana filtee ol deebituutti inni illee gogee eegaa jechuudha. Mixxiqqii nama eegaa rifeensa akkasii shokokkee sekondii keessatti goggoga. So kabajamoo daawwattoota keefi qobshaalii dogoggora keessan sirreeffadhaa walirraa baradhaa haala kanaa waan beektan irraa wal barsiisaa bakka bultanii oolmaan keessan maal akka ta'e maal akka barachuu barbaadan waan barattan illee kan biraaf fakkeenya ta'uu barumsa akka ta'utti karaa firiideemii ta'een iftoominaan akkasitti yoo waliif sheertan taanaan waan baay'ee wal barsiisuu walirraa barachuu akka dandeenyu ani karaa kootii 100% ne isinis immoo akkasuma jechuudha wal dhoksinaa jajjabaadha waan karaa sirrii jirudha yoo ta'e itti of amanummaa qabaachuu ija jabummaa horachuun baay'ee tokko nama fayyada. Amma kakiu jechuun argitanii kun tasuma wanta godhamu hin qabne. jalqaba zayitii dibachuurraa miicuurraa kaatee dogoggoraa dhuftee jechuudha. Garuu yaaluun namni yaalu dogoggora hin jedhamu guys. Namni yaaluu barachuuf tattaaffii godhe dogoggoree hin jedhamu. Barachuuf yaalii gochaa jirti waan ta'eef isinis akkasuma irraatii akkasiin barattan akkasiin sirreeffattan maal akka gochuu qabdan. Rifeensi guyyaa meeqatti miicame? Guyyaa meeqatti filame? Waan akkasitti yoon fayyadame wanta keemikaalarraa bilisa ta'e akkamitti fiikoo mana keessatti hojjedheen itti fayyadamuu danda'a? Maal yoon godhinaa wayya jettanii kan isiniif ta'u dirqama. Kan fedhii yaada garaa keessanii argachuuf raftanii buluun qabdanii tattaafachuu qabdu. Kanas ta'e waanuma biraallee jechuudha. Waanuma biraallee maaliif hin barattu waan ta'eef nama fayyada boruu keessaniif illee. So kana fakkaataa viidiyoon irratti qabadhee dhufe isin maal hojjettu irraa barachaa jirtu sirreeffachaa jirtu akkasuma kanneen biroollee baradhaa ijoolleen biyya namaa keessa taane ani aayidiyaa koo yookaan immoo ajandaan qabadhee dhufe kana jalaan jijjiiramne malee biyya keessa roon jiru mana barumsaa jedhamee kilaasii taa'ee waggaa 10 kanan baradhe caalaa mana madami keessa taa'ee waan hin baradhetu baay'ee har'a koofillee waaqa gaditti kan na fayyade isa kana jechuudha. Otoon barachuudhaa baadhee erga biyya rabaa deemuun koonollee ganamaan yookaan dafee dhufee irra ta'e kan jedhuun gaabbaa jira guys. Maaliif wanti nuti keessaa baradhe tokko hin jiru. Garuu rakkoonis waan baay'ee nama barsiisti biyyi namas waan baay'ee nama barsiisti. Kaayyoon illee maal akka ta'e hojjechuun maal akka ta'e hojjetanii jijjiiramuun maal akka ta'e bor maal akka dhufu maal kan jedhu asitti jechuudha biyya namaa kana keessatti kanan cuunfee baradhe haga tokko anaan olis immoo warri barattan warri ogummaa garaagaraa qabdanii warri yaada nama gorsuu nama hubachuu qabdan hedduun keessan jiraachuu dandeessu. Warri simmoo simma jettanii mataa jirtan simma jettanii marra faayirtanii raftanii ganama kaatanii gara hojii madaamitti diffi jechaa jirtanillee jirtu. Kanaafuu baradhaa isiniin jechuun barbaade waa sirreeffachuu waa barachuu bira ga'uu qorachuu yaalaa isiniin jechuu fi akkuma jalqaba irratti isiniin jedhe egaa obboleettiin kun maaliif akka viidiyoo kana waraabdinaa ergitee maal akka sirreeffachuu maal akka hubachuu barbaadu keessaanis haasofnee viidiyoo tokkoon sheer godhe akkasumallee isheen faamilii kootii daawwattuu kootii hordoftuu kootii akka taataayikuu waan taateef ni barattiin sirroofti kan kanaan olii fooyyee qabu qabattee dhuftee dheebdii qabaa isinis immoo isa warri yaada fedhii akkasii qabdan yoo ta'e anis jira.
Viidiyoon isinii qabadhee dhufee garraatti kana fakkaata akkasin raabarattan akkasin reeffattan akkasinitti gammaddan shakkii tokko hin qabu kanas ta'e gaaffii dabalataa kan biraa qabaattan mudannoo keessan irraati maaliif ani barachuun barbaada waanuma kamiyyuu ta'e barachuu waan hin barbaaduu fi yaada keessan koomentii irratti toon barreessin viidiyoo kana too sheeriin godhin laayikii isin godhin namni darbu jireedhiitiin yaadu as kanatti baay'ee tukkuna kofalchiiste gaayis amma kana dhamaa oolte amma kanatti lafaa oolte yaa bakki kanatti illee sirriidha mataa wal qabate qeensa walirraa hiikaarti tikikkil as kanatti tikikkil irra jirta bareeddu tikikkil irra jirti dhumarratti garuu hamma kanatti lafaatee sa'aatii meeqarra dhaabbattee waan isheen goote ilaala ittuma deemaati isin dhagaa jirtu yookiin immoo xixiqqoo ishee istiishwaariitiin fa'oo isteetiitii baay'ee bareeda ture otoo jechaan jirani gaayis harki barateen jarjara waan ta'eef tokkos gootee jechaan jira akka waan ishee bira jirutti jechuudha. Kanaaf siifis ta'ee daawwattoota keefis ta'e anaafis ta'e barumsa ta'a kan jedhu feetee jaallattee waan ani itti jirurraa baradhaa jettee waan ishee nuuf gootee fi hedduu galatoomisiin jennaa bareedduu kana caalaatti atis guys diddiigamee jira amma dadhabdee abdii kutattee goggogee jira fi ishee dadhabdee jira kiyyoo jechuun amma kan diigdee jirtee jechuudha hiiktee jirtee haala kanaan badeera kun rifeensa miidha malee hin fayyadu isinillee dogoggora kan akkaan goone xiniqqaaqee of eeggannoo godhaa isiniin jechuun barbaade argitanii amma kana deebee goggogee duuba deebitee kisaaraa galtee jirti kana budiin miiccitee maal akka isheen goota idoonnoo hin beeku rifeensee garuu baay'een isa baay'ee namatti tola maashaallah isinis warri akkasii qabdanii dogoggora kan akkaan goone viidiyoon har'aa kana fakkaatti viidiyoo bira wanta keessaa yaa'ee argitanii irratti namni jechuun na dandeessan baay'ee tokko hin sodaadhe gaayis akka kanatti ofirraa kukkutuun dogoggora guddaadha gammaa wanni wajjin turtaniif galatooma viidiyoo bira nagan deebi'utti